بسم الله الرحمن الرحيم. كن سينا أبا بكري دا كتا سدفات فدي ربيتين كن والراس والتري بنيتي جرا سينا أبا بكري أكا دماتنيا أكا شتو يوكا أتراتس أرقاوا ما شاء الله نهندا وربنا أرقيس جتشادا أكا يسام بريتشتنوها بريتش جنة egaa obboleeyyan keenya warreen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa, viidiyoo keenya immoo laayik sheer nuuf godhaa, warra inni bira hin geenye biraan nuuf gahaa isiniin jennaa. Egaa seenaa Abaabakrii 1-2 jennee kutaa sadaffaarra jirra jechuudha. Har'a gaa kunoo kutaa lammaffaa keessatti dabarsinee seenaa isaadhaaf innee tumamuu isaa daawaa godhee tumamuu isaallee dubbannee achirratti dhaabne osoo gadi hin xumurin dhiifnee gizeen nuufuchuu dinnaan dhiifnee akkasuma gaa kan inni achitti tumame kaabaa miti daarul arqami masjida biraati malee kaabaa miti. Kan isa tume immoo eenyu jennee mushriktoota. Akkasii kunooti seenaan Abaabakriidha kutaan sadaffaarra. Viidiyoon keenya kan kutaa sadaffaa kana hanga xumura sagantaatti nu wajjin obsaa dhaggeeffadhaa, waa irraa barattanii isiniin jenna. Nama qalbii hin fudhatu qalbiidhaan dhaggeeffatu rabbi nu haa godhu. Akkasii Abaabakrii maaliin tuman laata? Utbaattume kan akkasitti fuula isaa kana hiiteesse eenyu jenne Utbaadha. Utbaan kun kophee gartee akka elellaa baharaa yookaan elellaa qabduun tulluu kaa qabsaniin dhahee fuula isaa kana hiiteesse jechuudha. Rabbii isaa haa abaaru, rahmatarraa rabbii isaa fageessu. Akkasii Abaabakrii tumanii of wallaalee aakhira guyyaadhaa dubbate jennee fatakallama aakhiran nahaari dubbiin isaa awwalaa maal ture? maa facala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallama, ergaan rabbii maal godhaa jira jeen. akkasit duuba firri Abaabakrii warri banii taymiidha fanaaluuhu bialsinatihim, arrabaan diddiran, arrabaan itti kakaanii arrabsan Abaabakrii dura isaaf dhaabbatanii waa'ee ergamaa inni dubbannaan itti kaka'anii atoo isaa jecha tumamtee maalumaa maqaa ergamaadhaa kaafte jedhanii akkasit duuba fanaaluuhu bialsinatihim wa'adaluuhu akkasi isa dhiisanii deemuudhaaf tahanii jechuudha. summa qaamuu lafaa ka'an, isa dhiisanii lafaa ka'an maqaa ergamaa inni dubbannaan silaa isaan mushrikaa gosummaadhaaf dhufan malee. وقالوا لأم الخير بنت صخر انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. ما هذا أبا بكر تلبتني يا هذا أبا بكر ما وانا أبا بكر نياتو بربادي dhugaatii illee waan inni dhugu barbaadii nyaachisi obaasii ijaan jechuudha. Kana dubbatanii biraa deemanii biraa yaa'uudhaaf jechuudha obboleeyyan keenya. فلما خلت به وألحت جعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أبا بكر دا ديما أبانا أبا بكر ديمه دوبا هذا يساقفتو براتي أفتي الخير كجيان أما يسيطرب بچير كبه maal godhaa jira ergaa rabbiidha jee duraan of hin beeku beek eega obbaree maqaan ergamaadha afaanii buudidee qaalat wallaahi maa aclamu bisaaxibika, wallaahi an hin beeku waan ergamaan itti jiru hin beeku bakka inni jirullee hin beeku. qaala ni jee duuba abbaan bakrii fadhabii ilaa ummi jamiil binti ilkhaxaabi فاسأليها عنه. أم جميل بنت خطاب جنان نجرتي إسينس قافتنا أمانتي جرتي صحابتي أجائباتي كان أبا مناسيدا سعيد بن يزيد جنب أبا مناسيدا
سعيد بن يزيد كن صحابة عجائباتي جميل بنت خطاب كوني مكان سيدا فاطمة جنمتي وبلتي عمر ترتي وبلتي عمر بن خطابي فاطمة جنمتي مكان سي واللبين اسمجرو مكان الرجبان فاطمة نجرني akkasuma gaa jamiiliin kun obboleettiin umar kun obboleessa duratti amante umariin duratti amante nama seenaa ajaa'ibaa qabuudha awwala islaaminaati amante jedhan awwaluma islaaminaan dhufuu jamiiliin kun rasulatti amante alayhi salaatu wassalaam seenaan sii dheeraadha arra seenaa siitiif hin baane tuttuqeetumaan darba moggaadhaan akkasit duuba gaafa umariin amanuudhaaf deemu saahiba isaa tokko bira dhaqee ati boo diin abbaa keetirraa maaliif garagaltee je eega hamzaan amanee guyyaa 3 ga'e akkasumatti maal na himtaami nama narra jabaatu amanee jira obboleettiin kee faaximaallee amantee jirtii jedhe jamiil kana jechuudha akkasit duuba umariin dhaqee obboleettiidhaan wallolee mataasii qabee akkasit mataasii dhiignaan deebi'ee ofitti gaabbee gizee dhiiga arguunan qaanfadhe je akkasumatti amanuun isaallee guyyaa san ture jedhan maashaa Allah amantaan muslimaadhaa guyyaatti dabalaa dhufe jechuudha jamiil binti khattaab biranaaf deemii je abbaan bakriidha jechuudha fas'alihaa anhu dhaqee meenaa gaafadhu jamiiliin gaafadhu meerree ergamaan eessa jira jedhii gaafadhu jeen akkasi duuba isheenis barbaacha baatee hattaa jaa'at ilaa jamiiliin hanga gara jamiil dhayxuutti ni deemte faqaalat inna abaa bakrin yas'aluki an muhammad bin abdillah yaa jamiil jette abbaan bakriidha muhammad bin abdillaahi irraa si gaafata eessa jira dhaqiinaa gaafadhu naan jedhee jennaan qaalat maa acrifu abaa bakrin walaa muhammad bin abdillah ni dhorsite duuba an abbaa bakriillee hin beeku muhammad bin abdallaallee hin beeku jette duuba maaliif yeroo wanni tokko babal'atee hin jirre keessa dhossuutu caala namuu karaa deemu hundatti waa himuurra dhossuutu caala mistira yookaan iccitii ofii dhossuutu caala jechuudha maashaa Allah duuba yoo immoo jaalattee yoo barbaadde anamdii maa'eki ilaa ibriiki gara ilma keetii ansiif deemu wajjin deemna yoo jette walumaan deemnaa jette qaalat naa'am koo wajjin yaasi wajjin deemna jedhanii jamiilii fi haati abbaa bakriidha gara abbaa bakrii deemanii hattaa wajadat abaa bakrin akkasit duba dhaqanii abbaa bakriidha arganii isatti dhiyaatte jamiiliin وأعلنت بالصياح وقالت إن قوما نالوا منك هذا لأهل فسق مال قلتك أكس قدني أكست ستمني يا أبا بكري جتي سقلي والفوتي إيجتي جميلين وقودو مهم بيكو جتي أما كنوتي قرتي أكس قدني قلتك أكلت ستمني ومني فاسقا كن أكست ستمني هي جتين وأعلنت بالصياح سقلي والفوتي إيجتي أكثت دوبا وإلا أرجو أن ينتقم الله لك ربين إن شاء الله قمان راسي باسا ربين الراسي كفلاي الجدي يتين دوبا دوبا ربين الرا كفلا في قال دوبا نجدي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أما جميلي في أبان بكري والأرغني نجي دوبا أبان بكري ergaa rabbii maal godhaa jira jee mee imaana abbaa bakrii kana laalame kanuma akkasitti nyaata dhugaatii irraa gabee jiru kan akkasitti tumamee cafaqamee qaamni isaa kun hin hafne kanuma wajjin imaana isaa imaana akka abbaa bakrii rabbi nuuf haa kennu meerre ergaa rabbii maal godhaa jira jee duba ni gaafate duba yaa obboleeyyan islaamaa eenyuun gaafata jamiil yookaan faaximaa kana gaafata haaya قالت سالم صالح
ergaa rabbii bareedaa jira qooqaadha inni ergamaan rabbii aafiyaan isaatis nagayaa innis bakka nagayaa jira ergaa rabbii nagayaa jettee deebiftee duuba qalbii abbaa bakriidhaa gammachiiftee qaala sanaan hin dhiifne ni jee fa'ayna huwa duuba amma ergaan rabbii eessa jira jedhe eega nagummaa isaa baree booda fa'ayna huwa mee garam jira eessa jira jeen qaalat fi daaril arqami inni ganda arqam jedhamu jira jettee deeftee fi abboleen islaamaa daaril arqam jechuun kun maal jechuudha fi daaril arqami arqamiin kun maqaa namaati maqaa abbaa ganda saniiti arqam bin abil arqam jedhama jechuudha maqaa namaarraa waan ba'e jecha duuba ergaan rabbii eessa jira jennaan daarul arqam jira jetteen qaala fa inna lillaahi alayya aliyatun allaa azuuqa xacaaman walaa sharaabaa duuba akka jee abaa bakriini rabbitti kakatee rabbiif kakuunnarra ni jira allaa azuuqa xacaaman walaa sharaabaa wallaahi rabbiin kakadde hin nyaadhu hin dhuguu je hanqaan ergaa rabbii argutti nyaata hin nyaadhus hin dhugusii je mee rabbii jedhaati mee gallaalaa mee dubbii abbaa bakrii kana mee gallaalaa eenyu har'a kan amantaan tokko tuqamnaan diin tokko tuqamnaan maqaan ergamaadhaa tuqamnaan diin ergamaadhaa tuqamnaan hin nyaadhu hin dhugu hangaan kaffaladhu yookaan hangaan waan kana bahadhu kaji'u ni jiraame har'a hin jiru imaan akkasi rabbinu haa kennu akkasi duuba hin nyaadhus hin dhugus jedhee awaati ya rasuulallahi sallallahu alayhi wasallama hanqaa yookaan waan ergaa rabbii argu yoo arguu baadhee nyaatallee hin dhugu wallaahi hin nyaadhus hin dhugusi waan takka afaanitti hin buufadhu hanqaan ergamaa rabbii argutti yoo arguu baadhee hin nyaadhu je duuba namnis gaa balaan guyyaa sanis qaqabbanaa'eetuma girriin qabbanaa'eetuma duuba abbaa bakriidhaa deemuuf deema gara ergamaadhaa deemuuf deema وسكن الناس خرجت به يتكئ عليهما دوبا جميلي في هذا سارت دندي وان ديمني فبان بكريدا جميلي غرتكون جميلي غرتكون هذا يتكئ عليهما isaan lamaan irratti irkatee abbaan bakrii kun caccabee dhume dandee hin deemu hattaa dakhalata ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallama hanqa dhaqanii ergaa rabbii irratti seenanitti isaan lamaan irratti irkataa dandee waan hin deemne jecha abbaan bakriidhaan deeme duuba dhaqanii amma hangaa ol seenanitti daarul arqamitti ol seenanii masjida seenanii duuba fankabba alayhi duuba jechuudha ogguu ol seenan abbaan bakriitii fi ergamaan wal argan duuba qaala fankabba alayhi abbaa bakrii irratti gadi gombifate ergamaan duuba jaalala isaaf qabu jecha dheebuu isaaf qabu jecha akkasit duuba abbaa bakrii irratti gaditti gombifatee duuba faqabbalahu ni dhungate ergamaan ni dhungate duuba irratti gadi gomboobe irratti gadi godhatee duuba ni dhungate jedhan wankabba alayhi ilmuslimuuna duuba muslimtoonni itti yaa'anii irratti gadi gombifatanii itti achi yaa'anii duuba muslimtoonni abbaa bakrii itti achi yaa'anii irratti gadi gombifatanii fakkuma ergamaan dalaganii akkuma ergamaan godhe san duuba ni godhanii abbaa bakrii itti yaa'anii irratti gombifatanii duuba waraqqa lahu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallama ergamaan qalbii laafeef duuba qalbii laafee fi garaansaa dhah jettee riqqatan shadiida garaa laafina jabaa abbaa bakrii kanaan mararfatee guma godhu dhabe duuba faqaala abuu bakrin
duba abbaan bakrii kanuma akkanatti caccabee dhume kanuma akkanatti duba lubbuun isaa itti yaratte bi'abii anta wa ummii jeen yaa ergaa rabbii haadha abbaan kee bakka kee haa dhumanii haadha abbaan koo bakka kee fidaa kee haa ta'anii yaa ergaa rabbii jeen duuba laysa bii illaa maa naala alfaasiqu min wajhi haazihi duuba akka jeen haadha abbaan koo bakka kan kee haa dhumanuu an nagaan jira fayyaan jira garuu immoo bakka Utbaa bin Rabiicaadhaan atume san fuula kan kootanan laalaan natti dhaga'amaa jira malee an nagaan jira bakkuma faasiktichi na dhaheetu natti dhaga'ama malee jeen duuba haadhihi ummii kunooti haadha kiyya yaa ergamaa rabbii jedheen duuba haaya وأنت مبارك فدعها إلى الله يا إرجم ربي كني هذا خيا هايا ما دعائي قدي في جن هذا خيا كنا دعائي قدي في دعائين كي بركة قبدي يا إرجم ربي في كنا دعائي قدي آية دعائي قدي فدعها إلى الله جم ربي تيامي جن جرى إسلامنا فدعا إلى الله هايا مي أرجع دوبا يا أرجع ما ربي هذا كي يكناف دعائي سقودي كما ربي تسيامي بركة دعائي كيتي دعوة كيتي كناني جين دوبا أبام بكري دا هذا في سمو قلبين شبتي دوبا إرجع ربي دا غير إسلامنا تنيامي هايا عسى أن يستنقذها بك سواباكيت ربي بالدرى باسوني ملا من النار فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير رسولي دعائي قد في هذا أبا بكريتي فأسلمت ما شاء الله قوية سنا منتي قوية ما أبا بكريتا مسن ربين قچلو كنه في فأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم سنة تراني إرقى ربي ولين شهرا جيتك كتاني وهم 39 رجلا إساني نم صدمي سقلي تير صدمي سقلي دار الأرقم تراني جتشلا وكان إسلام حمزة إسلامون حمزة اللي يوم ضرب أبي بكر ويا أبا بكر دا تمام حمزة اللي أمني ما شاء الله lakkumaan isliminnaan baay'ataa dhufte tumamuun abbaa bakriidhaa guyyaa sana hamzaan amanuun illee guyyaa sanii hamzaadhaa amanee yookaan abbaa bakriitii tumamee guyyaa sadii bulee umarilleen dhufee amane maashaallah akkasi guyyaa sadii wal dura jiranii jechuudha. alhamdulillahi rabbil aalamiin amantiin islaamaadhaa daddabalaa deema. duuba dubbiin ajiibumaa haadha abbaan isaallee ni amananii akkasitti innilleen karaa ergama rabbii qabatee saahiba isaatii gaafa kufrii sanis eega islaamaanillee saahibummaa jabaa wajjin qabanii namni hangas takka wal jaallatu hin jiru jechuudha. haaya duuba Aliyyi ilma Abii Xaalibiidha qaala ni jee fi Abii Bakrin aslama abawaahu jamiica haadha abbaan Abaa Bakriidhaaji bakkumatti amananii Aliyyi ji'a beeki haadha abbaan Abaa Bakriidhaa bakkumatti amananii duuba wanni akkanaa kun hin argamneji walam yajtami' li ahadin min as-sahaabati al-muhaajiriina abawaahu ghayruhu sahaabotarraa namni haadhaaf abbaan isaa amananii wajjin godaanan tokkollee hin argamneeji. duuba walumaa wajjin amananii ka'anii wajjin godaanuu abbaanis haatinis ilminis wal duukaa akkasii amananii walumaan achi godaananii dubbiin ajiibni akkana dubbiin ajaa'ibaa
kuni in argamne je akhrajahu al-wahidi duba dubbin ajibuma ma sha Allah seenaan Abaa Bakriidha kun kutaa sadaffaati seenaa Abaa Bakrii kutaa sadaffaa kanarraa gorsa argattaniitu jedheetin abdii qaba inshaallah hanga kutaa afuraffaatiin walitti deebinutti nagayaan naaf tura warreen chaanala kanaaf haaraya taatan subscribe godha viidiyoo kana immoo like share comment illee nuuf godhaa isiniin jenna egaa kabajamtootaa fi daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya